Ayyaana shamaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni OTS Elsay channel hundumti keessatti nagaa keessanii nagaa kiyya waaqni galatu kun guyyaa irraa kanas immoo imo irratti wanta sirriitti isin fayyadaa isin gargaara jedheeti yaade waan faayidaa qabeessa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan akkuma beektanii imoon egaa yegguu namni isiniif bilbilu gosuma tokkoon haalli waamicha isaatii yookiin immoo ringitoonii isaa gosuma tokkodha jechuudha. Sun immoo baay'ee tokko nama jibbisiisa, baay'ee tokkos nama salachaa jechuudha. Kanaaf akkamitti akka kan mataa keessanii nashiidarra yookiin immoo mazmurii garaagaraa wantoota barbaadan sagalee barbaadan kamirrayyuu ka'achuutii akkamitti akka dandeessan isitti agarsiisa jechuudha. Egaan meetirii haaraa fidee dhufeetti jira jechuudha imooni. Kanaaf isaa itti fayyadamuudhaan haala ittiin godhachuutii dandeessan kana isitti agarsiisu ta'a. Jalqaba garuu karaa Play Store keessan keessa deemuudhaan updateii godhachuutii qabdu imo keessan jechuudha. Imo keessan kunootti an update godhadheetti jira. Isinillee update godhadhaan isinin jedha. Saniin booda keessanii seentu jechuudha. Achii booda wanti isin gootan jalqaba imo keessan keessa akka bifa kanaatiin seetaniitiin kunootti explore kan jettu karaa gidduu kanarra ni jirti jechuudha. Explore kan jedhu kanarra al tokkootiif ni cuqaastu. Dhiifama explore kanarra akka cuqaastaniin more kan jedhu jira jechuudha. Iddoo kanarra more kan jedhu kanarra ammallee ni cuqaastu jechuudha. More kan jedhu kanarra innaa dhuftanii jettanii kunootti siitingii ni argattu waan ta'eef siitingii kan keessa ammallee ni seentu. Achi booda as keessaati notification kan jedhu isa kana jechuudha. Notifications kan jedhu kana keessa al tokkootii fi ni seentu jechuudha. Ammayyuu saniin booda gaa by the way yegguu namni isiniif bilbilu qofaa miti jechuudha. Kan gruupii keessanii kan yegguu meeseejiin isiniif ergamu sagalee ni dhageessisu. Wantoota barbaadan kamirra ka'achuutii ni dandeessu. Wanta fedha keessanirra kan natti tola jettanii yaadan irra jechuudha. Kunootti gaa fakkeenyaa fi notification yookiin immoo ergaan garaagaraa yennaa isiniif ergamu kunoo as keessa seenuudha kan isin geeddarattan jechuudha. Kunootti notification taanii kan jedhu kana keessa seenuudhaani kunootti as keessaa gaa wanta barbaadan filachuutii ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo nashiidota garaagaraa yookiin immoo sagalee garaagaraa yoo kan bilbila keessanirraa qabdan ta'e kunoo music on storage kan jedhu jira waan ta'eef harka garranaarra kana keessa seenuudhaani irra kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Kunootti kun amma bilbila kiyyarra kan jiran sirboota gosa garaagaraadha jechuudha. Kanaaf kana keessa kanan barbaade irra kaa'achuutii ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan egaa yegguu namni isiniif bilbiludha jechuudha. Gruupii irraallee innaa isiniif bilbilamu haaluma kanaatiin irra kaa'attu kunootti jechuudha. Call settings kan jettu ishee kana keessa seentu jechuudha. Call setting kana keessa seentaniitu kan isinii yeroo namni isiniif bilbilu ringitoonii kan mataa keessanii irra kaa'achuutii dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf ringitoon kan jedhu kana keessa ammallee ni seentu jechuudha. Saniin booda kunootti egaa akka kanatti isin filachiisa waan ta'eef kan barbaadan seenuutii ni dandeessu. Media storage kan jedhu yookiin immoo select ringitoon kan jedhu keessa illee seenuu ni dandeessu. Achi booda egaa kunootti kan barbaadan irra ka'achuutii ni dandeessu jechuudha. As keessaa filachuudhaan yoo barbaadan immoo kunootti bilbila keessan keessaa filachuuf harka mirgaatti darbuu qofaadha jechuudha daawwattootiyya. Saniin booda wanta barbaadan irra akka kaa'atanii kunoo gubbaa kanarra raayit jettanii keessaa ba'uu qofaadha jechuudha. Kanaaf salphaatti maal gootanii jirtu jechuudha. Wanta fedha keessan ta'e wanta isinitti tole nashiida garaagaraarraa yookiin immoo wantoota na fayyadu jettanii yaaddan kamirrayyuu kaa'achuutii ni dandeessu. Kanaaf guyyaa irraa kana isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufe akka isinitti tole abdiinan qaba jechuudha. Egaa like osoo hin godhin akka hin baane isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Bye bye.